Hojiin misoomaa akka magaalaa Adaamaatti hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabuu fi galmoota misoomaa mootummaan magaalota irratti qabate hojjechaa jiru kan nu gonsuudha jedhan sadarkaa itti aanaatti pirezidaantii hoogganaan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa. Jilli sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hoogganaan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaan durfamu bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa fi Booleetti hojiilee misoomaa gama Shinichaanoo fi inisheetiivootaan hojjetamaa jiran daawwate. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hoogganaa kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa daawwannaa magaalaa Adaamaatti taasisaniin galmoota gurguddoo mootummaan magaalota irratti qabatee hojjechaa jiru keessa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, hawaasa ogummaadhaan ijaarame uumuu, intarprenershippii babal'isuu fi kan kana fakkaatanidha jedhum. Sochiin har'a kutaa magaalaa Dambalaatti ilaalle immoo regularization lafaa wajjin ol qabata. Sochiin gama kanaan godhame dhugaa dubbachuudhaaf magaalota kaaniifis barnoota kan irraa fudhatamuu danda'uu fi fakkeenya ta'uu kan danda'udha. Manni kanaan dura karaa seeraan alaatiin ijaaramee ture, karaan keessa darban kan hin qabne, bu'uuraalee misoomaa adda addaa kan hin qabne, uummata mariisanii amansiisanii lafa magaalomsuu qabna jedhamee akka naannoo keenyaatti magaalota keenya namas lafas magaalomsuu qabna jedhamee ejennoo qabatamee jiru fiixaan baasuu keessatti magaalaan Adaamaa tarkaanfii tokko fuulduratti deemuu isaatii kan hin argisiisu. Kun ta'uu isaatiin hawaasnis mootummaanis faayidaa guddaa irraa argatu. Hawaasni akka hawaasaatti tokkoffaa yeroo regularizationiin kun hojjetamu mirga abbaa qabiyyummaan isaa hin mirkanaafi kanaan abbaa qabeenyaa ta'uu isaatiin faayidaa hedduu argate jechuudha. Dhimmi Shinichaanoo akka kutaa magaalaa Dambalaatti taasifame kun lafa seeraan alaa seera qabsiisuuf uummata mari'achiisuun lafa magaalomsuun hojiin hojjetame akka muuxannootti fudhatamuu qaba jechuun hojiileen akka kutaa magaalaa Booleetti inisheetiivota adda addaa bocuun karoorfamanii hojjetaman keessa gama horsiisa lukkuu, furdisa loonii, loon aannanii fi kan kana fakkaatan kunneen mootummaa fi hawaasni humnaa fi maallaqa guddaa itti dhangalaase waan ta'eef kunuunfamuu akka qaban dubbatan. Egaa mootummaan maallaqa guddaa baasee humna ummataatiin humna walootiinis hojii babal'aatu hojjetamaa jira. Hojiiwwan misoomaa jalqabaman kun waara'aa ta'uudhaa fi kunuunfamuutu irraa eegama jechuudha. Waan bajeta mootummaatiin ijaaramu akkasumas immoo hirmaannaa ummataatiin ijaaraman hundi isaanii galmi isaanii faayidaa ummata keenyaa mirkaneessuu waan ta'eef qabeenyummaan isaanii abbaan bu'uura misoomaa diriiraa jiru kana ummata jechuudha. Tokkoon maallaqa isaatiin keessatti hirmaatee ijaarrataa jira. Gama biraatiin immoo kallattiidhaan ummatumatu irraa fayyadama waan ta'eef sana akka qaroo ija ofiitti eeggachuu, kunuunsuu, iddoo miidhamanittis immoo suphaa deemuutu irraa eegama. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde kaayyoon daawwii kanaa hojiiwwan misoomaa karoorfannee hojjechaa jirru saffisaan akka itti fufanii fi kanneen harcaanii hafan immoo haala karoorfamaniin dafanii akka raawwataman akkasumas hojiiwwan osoo hin eegalamin hafan immoo caasaan sadarkaan jiru ariitiidhaan akka raawwatu kan gargaarudha jedhum. Akka waliigalaatti sochiiwwan misoomaa bara kana karoorfanne, hojiiwwan nageenyaa bara kana karoorfanne maalirra jira kan jedhudha waliigalaan mariis gaggeessaa ilaala san jirru. Inni kungaa hojiiwwan eegalaman saffinaan akka itti fufan kan gargaaru ta'a. Hojiiwwan eegalaman keessatti hanqinaaleen jiran dafanii akka fooyya'an kan gargaaru ta'a. Hojiiwwan immoo hin eegalamin duubatti hafanii jiraata yoo jiraatan caasaan keenya sadarkaan jiru dafee ilaalee ariitiidhaan hojii isaa akka fooyyessu kan gargaaru ta'a. Waliigalaan kanarra jirama jechuudha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa daawwannaan kutaa magaalaa keenyatti jila kanaan taasifame kun cimina keenya kan nutti agarsiisuu fi iddoo hanqina qabnutti immoo karoorfannee akka hojjennu kan nutti taasisudha jedhum. Kanaafuu jedhu obbo Bariisoon inisheetiivota jalqabnee itti fufsiisuun fayyadamummaa uummata keenya mirkaneessuuf xiiqomne hojjechuu qabna jedhum. Wanni guddaan sirriitti ilaaluun jiru amma inisheetiiviin bara baraan hojjechuu miti. Kan hojjenne san itti fufsiisu. Kan hojjenne san amma kan bara darbe hojjenne kan horii furdisaa kan horii furdisaa jira, sheedni horii furdisaa jira, kan horii aannanii jira, deebisee immoo kan lukkuu jira, kan booyyee jira. Isa san karaa guuteen amma kan bara tokko hojjennee raannee dhaabnu osoo hin ta'in kan bara baraan hojjennu kana itti fufsiisu. Fayyadamummaa uummataa caarraa hojii keessattuu yoo amma caarraa hojii keessatti amma hojiin amma sheedi'aan jennee aannee tooftan amma itti deemaa jiru kuni badhaadhina maatiiti. Bifuma wal fakkaatuun hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa gama isaaniitiin hojiin Shinichaanoo miidhagina magaalaa keenyaa fi galii guddisuu keessatti akkasumas magaalaa smaartii gochuu keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eef cimnee kan itti humnu ta'a jedhum. Manneen seera qabeessa hin ta'in seera qabeessatti fiduudhaaf Shinichaanoon murteessaadha jechuudha. Kana qofaa miti baay'ee. Galii Shinichaanoo irraa galiin galu galii guddaadha. Manneen ijaarsa dambiin dura jiran bara kuma amajjii
kuma lamaaf shan dura jiran manneen baay'ee waan ta'aniif haaluma qabatamaa umurii isaan irra turaniin galiin isaanii akkasuma jechaadha. Amma yeroo ammaa galiin keenya daran kan dabalaa jiru shinshaanurraa baay'ee.